Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Yosan Getahun wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya taatan immoo chaanaalii keenya haaraa taatan immoo akkuma beekamu gaa subscribe gochuun jalqaba. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo like share fi akkasumas illee social media qabdan Facebook, Telegram akkasumas dabalatee TikTok irratti illee viidiyoo kana kukkutuun share godhaa. Yoo share gootan artistii keenya jaalatamaa artistii Yosan Getahun sirba isaa haaraa kana irratti illee akka inni view hedduu argatu illee kan isa taasisudha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu hundumti keessanuu share like subscribe gochuun haa jalqabnu isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Yosan Getahun hundumti keessaniyyuu beektu artistii uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha. Artistiin keenya kun akkuma beekamu yeroo ammaa kana immoo artistiin keenya kun hojii haaraa wallee haaraadhaan isin bira ga'aan jira isiniin jechaa jira. Egaan akkuma beekamu artistiin keenya kun kanaan dura hojii babbareedoo kanneen akka sadii obsaa keessumaayyuu gara miliyoona 40 fi isaa olii kan argate sirba qeenxee tokkotti illee namoonni miliyoona 40 ol kan ilaalan akkasumas dabalee baala gizii kan jedhamu illee sirboota gara miliyoona 20 olii kan ilaalame artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii wadaloonsaa yeedaloonsaa akkasumas illee baay'ee kan uummata toluu fi ergaa hedduu kan dabarsu artistii jaalatamaa ofii beekamaa uummata Oromoo bukkeetti gahee guddaa qabudha jechuudha. Artistii Yosan Getahun akkuma beekamu artistiin keenya kun sirboota hedduullee kanaan dura qopheessaa turus ammas sirba haaraa tokko bareedaa fi kan yeedaloonsaa baay'ee kan namatti tolullee isinii qabadee dhufaan jira jechaa jira. Akka artistiin keenya kun jedhetti sirba kanatti weellee bareedaa fi hojii koo keessaallee kan itti boonuudha kan jedhee jirudha jechuudha daawwattoota keenya. Kana malees sirba kanatti illee kiliipii bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee aadaa Oromiyaa kan sirriitti mul'isullee itti qabadee dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan artistii keenya kana akkamitti simattu sirba haaraa mata dureen isaa OROMIYAA jedhu kanallee hundumti keessanuu artistii keenya kana bukkee akka dhaabatanii fi akkasumas illee sirbi isaa gaafa gadhiifamu hundumti keessanuu laayikii fi sheerii gochuun akka nama hedduu bukkee ga'uu fi artistii kana cina dhaabadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Keessumaa yoo artistiin keenya kana malees sirba kana malees albama guutuullee akka hojjechaa jiru dubbatee jira jechuudha. Artistiin keenya kun akkuma beekamu albama isaa guutuu kanattis akka inni qabatee uummata Oromoo itti dafee dhufuuf illee abdii guddaa qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya warroonni artistii keenya kana jaallatan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kanaa maal jennaa dafii kottu isiniin jenna. Inni kan biraan immoo artistiin keenya kana yoom dhufaa fi eessatti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya akka teera Facebook isaa irratti dubbateeni kan inni irratti dhufu YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee haaraa irratti dhufa jechuudha. Achuma irratti illee albamii gadhiisuuf kan deemudha jechuudha artistiin keenya kuni. Kanaafuu YouTube chaanaalii isaa description box yookaan koomentii jala isiniin kaa'attanii achi futanii subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Kana malees artistiin keenya kuni yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kuni sirba qeenxee kanaa yeroo torbee yookaan torbee lamaan kana gidduutti nan gadhiisa jedhee jira. Garuu albamni koo amma ji'a tokko ji'a lamaatti illee duruu hin danda'a jedhee jira daawwattoota keenya. Kanaafuu artistii keenya kana cina dhaabannu kan daawwattoota keenya odeeffannoo yaada qabannee dhufne kana ture. Odeeffannoo kan biraan amma walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha osoo hin jedhin dura hundumti keessanuu chaanaalii kana subscribe warreen godhin jirtan ammayyuu subscribe godhaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya waan amma xumura qophii keenyaatti nu daawwattaniif immoo galatooma isiniin jenna. Odeeffannoo seetawaa fi babbareedaa akkasii yoo barbaadan immoo chaanaalii keenya kan subscribe gochuun dagatinaa daawwattoota keenya. Odeeffannoo har'a qabannee dhufne kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatooma isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti.